follow tolchaafi follow godhaafi seenaa jinaasaa follow godhaafi gamme warreetta follow godhaafi deemati seenaa isuma follow godhaafi sida analan tukina isaan እሺ አሁን ታዲያ እኔ ውልቅ ልበልልሽ አግቢ አንቺ ቤቴ እኔ ውልቅ ብዬ ልጥፋልሽ አንቺ ደግሞ ግቢያ ትዳሬን በጥብጬና ግቢያ አንቺ አይ ግን ቆይ ማለት እኔ ትዳራችሁን አልበጠበጥም እውነቱን ለመናገር ከዚህ በላይ ምን ልታረጊ ነው በጥብጠሻል እኮ ባላሽን እኮ ቀጣፍሽኝ እኮ በቁመናዬ እኔ አሁን ራሴ የለም ተፈነከትኩት እኮ አንቺ ከመጣሽብኝ ጀምሮ በፊቱ ልጆቹ በውስጥ መስመር አስማምቼ ሰቦንቱ ተገለቶ ሚሉቡቶ አስማምቼ ቆንጆ ነው ችግር የለም በቃ ይዞሽ ትጂዬ አለልሽ እኔ በቃ ትቼልሻለሁ ብሎ ብዙ ልጆች የሱ ፕሮፋይል ቀይሮ እሺ ብሎኝ ተወኩልኝ እኔም ኡፍ ብዬ ቁጭ አልኩት አንቺ ነሽ የቀራሽብኝ ልቀቂ አለቅም በውስጥ መስመር ተጽፍልሽ የለሽም ቁጥሩ የሰጣውልሽ አትደውይልኝም ምን ነው ሞችን ያገኛ ብለሽ እንደዚህ ጨመርሽ ምን ነው ታቀኛለሽ ሱማ ያው አውቃለሁ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ አንድ ለሁለት መጋራት ለሶስት መጋራት ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ ግን እወደዋለሁ አንቺ ስለወደድሽው ወድጄዋለሁ ዶኪ አትስቆጡ ፍራት ስንት ይሄ ልጅ ቆይ ስንት ሰው ነው የሚደርሰው ይሄም የኔ ነው ልጁ ነው ወይ እናንተ እኔም እና ታዲያ ይሄንን ሁላ ፎቶ የፖስተሽው እሱ ነው የላከልሽ ወይ ከፌስቡክ የሱ ፌስቡክ ፍሬንድ ነሽ ወይ የሱ ቴሌግራም ፍሬንድ ነሽ ወይ እሱ ነው የላከልሽ ይሄንን እኔ ጋር የለም አሁን ይሄ ሁሉ ፎቶ አንቺ ጋር ግን አለ እንደውም ይሄ ጥያቄ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሆነ እዚህ ጋር መልስ ልስጠው ምናልባት እሱ ያኔ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ መልስ ልናገር እኔ የሱ ፎቶ እውነቱን ለመናገር እሱ ልኮልኝ ሳይሆን ከኢንስታግራም ላይ አውርጄ ነው ግን እኔ እወደዋለሁ ግን እሱ ደግሞ እንትን ይለኛል ያኔ ወደ አንቺ ነው የሚያደላው ወደ እኔ አያደላም ብዙ ጊዜ አንቺን ነው የሚለው ግን እኔ በጣም ነው የምወደው ምን ማለት ነው አንቺ ራስሽ ችግር አለብሽ እኔ በሱ አልሐምዱሊላህ እሱ ይሄንን እንኳን አለኝ እንደውም ይሄንን እንኳን አለኝና አመሰግንሻለሁ ግን አደብ ትለቅልኝ ደስልሽኛል እኔ ከሞትኩት ምንም አታገኝም መቼም እኔ ፎሎ ደረግልሻለሁ ለፎሎ ከሆንሽ ደግሞ ለፎሎ አይደለም አይ እሱ ወድጄ ነው የምትይ ከሆነ እኔ ልሞትልሽ አንቺ ቤቴን ግቢ አይ አንቺ ማትሞቺ ያመሰግንሻለሁ ፈስዬ ገለቶ ማከናፊ እንትን ስጡለት እንደውም ፎሎ አርጓት ፎሎ ጎዳ ወራዘር ይተንኩንዱ ፎሎ አርጓት እና ፎሎ ጎዳ ፕሊዝ እና ይኸውልሽ እኔ ፍቅር እኔ በትትና በሰላም የምትለቂ ከሆነ በጣም ነው የማመሰግንሽ አይ አንቺ ሞቺ እኔ ሞታለሁ የምትይ ከሆነ ሶስታችን ጉርጓድ እንገባ ነው አሁን ይሄ ነገር አይደለም ሶስታችን እኮ መሞት አያስፈልገንም እኮ ሶስታችንም መኖር እንችላለን ምን ችግር አለው በፍቅር እኮ መኖር እንችላለን አንድ ክፍል ውስጥ መኖር እንችላለን ምን ችግር አለው ለምንድን ነው ምን ሞተው አንቺም የምትወጂው ሰው አታጪም እኔም የምወደው ሰው አላጣም ስለዚህ አንድ ላይ መኖር እንችላለን መሞቱ ምን አመጣው ጋፋን አንጀሪ ሳላ ኦኬ ልቀቅልኝ እሺ ዝም ብሎ መልቀቅ ልቀቅልኝ ዝም ብሎ መልቀቅ አለ እንዴ እንዴት ነው አንቺ ቆይ ሲሪየስ ሆነሽ ልቀቅልኝ የምትይው ዝም ብሎ መልቀቅ አለ እንዴ እኔ እኮ ወድጄው ነው አይሰማሽም እንዴ ልቀቅልኝ እኔ እየሰማሁሽ ነው ግን እንዴት ነው የምለቅልሽ እኔ እንዴት ነው ባንዴ የምለቅልሽ አስቢበት ራሱ ይባላል አንቺ እኮ ስትሬት መተሽ ልቀቅልኝ ነው ያልሽው ድምጽሽ አይሰማም ድምጽሽ የለም ድምጽሽ የለም ኧረ ትዕግስት ድምጽሽ የለም ትዕግስት ድምጽሽ የለም
eenyutti sagalee taana eenyutti dubbanna beekaa godhoo ha mee yoo dhumallee laalamee garanaaf garasi jechuudha ofii isaanii saba isaaniitti dhaabbatanii saba isaaniirraa roorroo eegu kan keenya eenyu danda'a walumatti gootata ishiin anarra dubbadha kun bor waagaa meeqana kaffalchiisti maatii koo bira deemte eenyutti dubbanna abaarsa guddaa qaba Oromoon sadarkaa ta'urra waaqatti jechuu waaqa kadhachuu qabna kan qabnu nuti kana waaqa Zaganni eenyutti sagalee taaname engadda wallagga akka horiin illee horiin maalinni horiin kabaja qaba abbootii keenya akkasitti dhaabbatanii akka biyyeessatti Liiviyaa moo maalinni akkasitti kan qalaman akkasitti dhaabbatanii qalaa turan harka dugda duubatti dhanii jaarsa waggaa 50 jaartii waggaa 50 warra gabaadhaa galu makiinaa tokko gadi buusanii eenyutu sagalee nuuf ta'e gaafa Oromoon duutu Oromoon shaneetu du'e shaneerra shaname jedhama gaafa kan saanii namni tokko du'ummoo dheeree beessumaan Itoophiyaan mataan dhaabbatte Itoophiyaan bakka Itoophiyaan jigdeedhama kana jiisisan keenya mee maaluma goon har'a kiyyaan maal jette social media irratti baate kiyyaan nuti Oromoodha jennee abdannu boru nasiris kanan dubbatu jettanii wanti isin dudde duubatti garagaltan hin jirtu Oromoon sodaattuudha bagbaqadha fannoo sodaatteeti kan ishiin maaliif muuziqaa fannootiin sirbite nuun jetten jenne kiyyaan ba'e eenyutu nu kennaa jira Oromoodhumatu Oromoo kennaa jira dhugaa rabbiin isinitti hima Zuzu me dabarina kenal tokko waan dubbadum qabaanes ani alata wallooti ifama ejun rakkoon bakka jiruun himama jara keenya qubatti aanoti dhanii jedhan ol Oromummaa namni yeroo ammaa kana Oromummaa akka kaartuunitti ilaalaa jira beektanii tokkoffaa irratti waa dubbadheen ture yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhe Amaarri biyya keessatti ilmaan keenya akka tifaa jira ilmaan keenya ajjeessaa jira nuti biyya alaa keessatti Amaara wajjin jiraachaa jirra Amaararraa of fageessuun gaariidha namni diina ofii hin beekne wallaalaadha guma abbaa baasuu hin danda'u dhugaa walitti himna jiran yoo agartan ta'e biyya keessatti Amaarri akka loonitti nu qalaa jira biyya kana keessatti illee bilbila keenya nu arrabsaa jiran abbaan barbaade geemi wajjin taphatus nuyi ani immoo kanarratti wanti jechuu barbaadu ila carraa tokko qofa qabna amma jaalattanis jibbitanis kan amantaa kiristaanaa taatanis kan musliima taatanis ol Oromummaa keenya qofa dhumaa jirra yeroo ammaa keessatti tokkoffaa irratti wanti beekuu qabdan Amaarri carraa qabutti fayyadame keessattuu uummanni keenya uummanni islaamaa soomana akka malee sooma hin beektanii kaayyoon Amaarri galmaan gahatuuf deemaa jiru kaayyoo Minilik kaleessa uummata keenya ittiin fixe sana qabatee deemaa jira jechuudha taarika abbaa dubbisaa deema waan ta'eef har'a garuu keenya immoo televiziyoona garaagaraa ta'ee fi tallaajaa garaagaraa ta'ee fi akkasuma immoo ilmaan bashannansiisaa jira jechuudha har'a illa namni xiqqoo takka har'a meeshaa harka qaba jedhamee eegamaa jiru uummata walloo tana qofa jechuudha ishii immoo halkanii guyyaa irratti duulanii garaatan har'a kana lola jira eengada lola jira kaleessa lola jira ummanni kun akka baana muka tarcaa jira kufee kuffisaa jira garuu ummanni kun fakkeenyan akka wallootitti dhiirri tokko kilaash takkaa fi xiyyi kaartaa 5 baakoo 5 ol bitachuu inni ulfaata jechuu fakkeenya maali jabaadha waan ta'eef baakoon takka tun baakoo 5 kun immoo yoo xiqqaate lola guyyaa 3 caalaa loltu ni dhumti gaafa isheen dhumte immoo eessaa argatta ijjitiin akka taphaatiin argamu waan ta'eef uummanni tun uummata kana duduuban jiru lolli deemaa jiru lola mootummaan durfamudha Amaara qote bulaatii fi Oromoo qote bulaa miti kan deemaa jiru waraana Abiyyi Ahmad hiisisee duriyyee kaleessa eenyummaan isaan beekamne faannoo buulaa barandaa irraa guursisee waggaa 5 kana hidha wanni godhaa jiru jechuudha hidhachiisaa jirudha jechuudha kan Oromiyaa irrattis bobbaasaa jiru jara keenya dhaggeeffadhaa aannan jigdee hangaaftee ol qabatan jedhanii irra deddeebi'ee wanti naamoo jiraate yoo uummanni keenya uummanni walloo cabe Oromiyaan guutuun cabeera naamana wallaahi naamana maal jennaan uummanni suni tarii nu fayyaduu dhabuu danda'a tarii isin dhattanii walloo arguu dhabuu dandeessanii walloo jechuun nama talaqquu takka hin geenyedha namni ishee nama miliyoon takka tokko ishee nama hin geenyedha yookaan kutaa arsiidhaa yookaan wallaggaa yookaan immoo arsii
yookaan immoo harargee kutaa takka taran keessu manni walloo guutuun dhugaa isinitti marageeffadha. Amaarri ka godhe uummata kana yookaan injifatu tokko ta'e uummata kana yookaan cabsu tokko ta'e abaa'oos tahii biltiginnaas tahii sheexanas ta'e uummata Oromoodhaa wanti takka wanni buufamu hin jiru dhugaa isinitti mani. Naamana waraabadhaa sagalee kana. Abaa'oos tahee baafides ta'e irraa buusuun danda'amu. Abaa'oos gaafa manni walloo cabe eltira gara waan ta'eef dhugaa walitti himna seenaa lafa jira bara. Wannin Mallas Zeenaawiin gaafa sheente aangoo gaafa qabatte uummata walloo cabsite waa gartee naatan ta'e siyaasaan cabsite malee humnaanee miti. Uummata keenya isa kun uummanni gizee duraan barumsa hin qabne barumsa isinii kenna jedhanii uummata gowwoomsanii shira hedduudhaan uummata irratti xaxanii akka uummanni waliin dirmanne taasiftee jirti. Fuutee naannoo Amaaraa jalatti dhawwattee jechuudha. Dhugaan isinitti mani kun immoo dhugaa lafa jirudha. Ammas immoo Amaarri humna qabutti fayyadame keenya gaafa geemii taphate dhaqeetti keessaa baafateeti shuroo fi akkasuma bargarii fi mandii garaagaraa nyaata dhugaa sitti marageeffadha. Amaarri garuu gaafa geemii taphate snaayibarii fi baazoqaa fi meeshaa garaagaraatti kan bitu jechuudha dhugaa isinitti mani'ara. Kana gaafa hin jedhane dhugaadhaan jechaa jira malee itti hirkisaan kamaan taatu jedhan. Garuu uummata walloo kana duuba namni tokko hin jiru dhugaa sitti mani. Rakkoon uummanni keenya jaarraa 16 kaasee hanga ammaatitti qabee deemaa jiru isa irra ulfaataa isaatiiti jechuudha. Rakkoo uummata walloodha kan uummanni Oromiyaa balloon kan qarma qabdu kan dhageesse bara 2018 ganni dhageeffatu sitti mani. Rakkoon uummata walloo gara miidiyaa gabbahuun bara 2018 keessa. Saandura jechuun inni goromsa inni jibbilee qabus jibbilee inni jibicha qabus jibicha waan qabu gurguree uummanni keenya aarsaa hedduu aarsaa wareegama sookannaa ta'e galmeessee biyya saraa daangaa basaa kabachiisee asin ga'ee ture. Gaafa sana mootummaa Amaaraa sin turre akka maleedha xiqqoo ni wayya amma mootummaan kan Amaaraati walumaa galatti jaalattanis jibbitanis qabeenya Oromootiin kan dhumaa jiru maan Oromoodha. Garuu immoo Oromoon hanga yoomitti ajjeefamaan tokko hanga yoomitti of wallaallaan lama hanga yoomitti rakkoo keessaa baanaa sadii afraffaa irratti immoo ajandaa hanga yoomitti qabannee deemna. Ajandaa bultii namaa dhuunfaa keessa nama yeroo jalqabaatiif uummata Oromoo irratti dhagaa jira ajandaa bultii namaa keessa deemu. Amma gannii fi kingiyoo wal fuudhan ajandaa isaaniidhaan namni biroo irraa qooddatu jechuun ani akka yoo nama fakkeenyaa gannii yakka tokko yoo ta'e obboleessa qabdi abbaa qabdi adeera qabdi. Waan kana achiidha dhimma wanni immoo akka namummaatitti immoo balaan hamaan tokko yoo irra qaqqabe kan safuu cabsuu ta'e akka Oromoon itti gaafatamuu danda'a. Garuu uummanni keenya ajandaa waa'ee meeshaa garaagaraa gadi bahu ajandaa garaagaraa irratti hundaa'e har'a yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya sammuun isaadha haayilaandii duwwaa bishaan irra deemtu taatee jirti jiru gamaa gamana jallataa jirti waan ta'eef. Uummanni keenya kana keessaas bahe abaa'oos jechuu dhiise kaafaa'oos jechuu dhiise sheexana jechuu dhiise uummanni akka hawaasatti hidhate uummanni akka hawaasatti hidhate inni meeshaa qabus meeshaa sadaa walawwalate yoo kan fuula duratti kan deemu tokko yoo ta'e har'as ni sodaatama borus ni sodaatama gara fuula duratti ni sodaatama. Tokko kana naaman. Tokko sin jedha haadha. Uummanni keenya mana keessaa uumaan qabu. Uummanni keenya mana keessaa uumaan qabu. Afaan kee dammaasi qabe. Ayya. Beebi afaan kee dammaasi qabe. Waa tokko sin jedha. Rakkoon hawaasa keenya Oromoo maal akka ta'e sini dhaggeeffadha. Hundi keessanuu Oromoon kutaa 11 kan nagaa qabdu hin jirtu. Uummanni Oromoo kuni darraa lama danda'a jira. Oromoon bara wayyaanee sun akka Oromootitti tokko ta'eeti falmee lolee ofirraa deebisaa ture. Wareegama lubbuu itti kennee, itti du'ee, itti ajjeefamee, itti fannifamee beeka Oromoon tun jammaraa kaasee hagammaa as geessisanii hagammaa irra jiru kana dhaloota of ta'uu dadhabe Oromoon tinyatu. Baay'inni Oromoo tanaa biyyatti saniif gamtaa मैं यार को अंदर भी जंजे